Ragaawwan barnootaa kan kutaa 6, 8, kutaa 10 fi kutaa 12dha. Dogongora yoo qabaate mana keessan taa'uudhaan akkaataa ittiin sirreeffattan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Kana yeroo jedhu ragaan barnootaa keessan dogongora maqaa abbaadhaa yookaan maqaan keessan yookaan immoo maqaan akaakayyuu keessanii dogongora yookaan qabaatu ta'e jechuudha. Manuma keessan teessanii bilbila harkaa qabdanii sirreeffachuu dandeessanii qarshii 400 qofa jechuudha kan inni isin gaafatu. Erga sirreeffattanii boodatti ammoo qarshii 400 saniin mana poostaa dhiyoo isinitti jirutti ajajachuudhaan dokumentiin sun akka isin harka gahu gochuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa gara barnootatti osoo hin deeminiin duratti chaanaalii keenya haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Akkasuma immoo viidiyoon kun nama hedduu fayyaduu danda'a waan ta'eef share akka gootan isinitti hima. Egaa gara Chrome deemuudhaan erga gara Chrome deemneen boodatti iddoo search kana irratti jechuudha EAS Itoophiyaa jettanii search gootu jechuudha. Ergasii boodatti websaayitii jalqabaa kana keessa seentanii yeroo websaayitii kana keessa seentan bifa kanaan kan inni isiniif fidu isiniif ammoo sign up login fida jechuudha. Kanaaf sign up godhuuf ammoo viidiyoo hojjedheen ture duraanii viidiyoo kan koo YouTube keessa seentanii jechuudha. Ragaan kutaa 6, 8 yoo bade akkaataa ittiin ajajannu kan jedhu san irratti akkaataa websaayitii kana sign up goonu agarsiisan jira. Achirraan viidiyoo daawwattan. Ergasii boodatti login gochuudha jechuudha. As tuqxanii login gootan jechuudha. Bifa kanaan apply kan jedhu kan tuqna. Asitti kennu fakkeenyaaf amma spelling correction kan jedhu kan tuqna jechuudha. Erga isa tuqneen boodatti asitti lakkoofsa fiinii yookaan immoo faayidaa fiinii keessan gashitanii faan osoo hin taane lakkoofsa fiinii jechuudha. Asitti certificate information bakka jedhu kanatti jechuudha. Maqaa keessan asitti ni galchitanii erga asitti saala lakkoofsa bilbilaa keessan asitti grade level keessan asitti gashitanii bara qormaataa keessan jechuudha. Asitti Itoophiyaa kalaandariidhaan kan inni jiru Gregorian kalaandariidhaan bara qormaatatti fudhattan registration number asitti fiildii keessan jechuudha. School detail kan jedhu kanallee regular night private yaa school maqaa mana barumsaa keessan search gootu jechuudha. Yeroo isin maqaa mana barumsaa keessan search gootan isinii fida. Kanaaf sanbatee yoon jedhe akkasii fida jechuudha. Amma asitti university locationiiwwan dhiyoo isinitti jiran akka dokumentii keessan sun itti isiniif ergamu asiin filattanii jechuudha. Asitti maal jedha valid qabalee identity card mattaawoqaa qabaleedha. Asitti gashitanii as their educational documents that shows the correct name maqaa sirrii kan qabu jechuudha. Dokumentii barnoota keessan asitti gashitanii asitti ammoo footoo keessan 3x4 dhaan gashitanii jechuudha. Kun ammoo saayiziin isaadha jechuudha. Qarqarri isaadha 3x4 kan ta'e kaatanii footoo sanni ergitanii jechuudha. Asitti grade 8 certificate jedha ragaa kutaa 8. Asitti ammoo ragaa kutaa 10 yookaan ammoo kan kutaa 12dha. Asitti ammoo grade 9 up to 12 transcript keessan kan kutaa 9 haga 12 erga galchitanii xumurtanii boodatti waan isin gaafatu hunda galchitanii xumurtanii boodatti asitti submit kan jettu tana jechuudha. Ishii tana tuqxanii jechuudha. Egaa submit kan jedhu tuqxanii boodatti akka kanatti ol butuudhaan jechuudha. Asitti amma valid qabalee identity submitted jedha jechuudha. Asitti isa kana sirreessuu yoo barbaadan jechuudha. First name bakka jedhu kana tuquudhaan maqaa keessan isa sirrii isa dogongora qabu asii barreessan yookaan immoo kan dokumentii keessan irra jiru. Ergasii boodatti ammoo maqaa isa sirriitti sirreessitan iddoo kanatti galchitanii jechuudha. Asitti save gootanii ammallee as dhufuudhaan maqaa abbaa keessanii father name first name erga akkasitti hunda isaa sirreessan fakkeenyaaf amma errarii kan qabudha kuni dokumentii kan koo isaan duraatiin kuni isinitti agarsiisu isaan kunniin jechuudha. Asitti ammoo isaan amma
sirreessedha jechuudha. Egaa isa sirreessan boodatti waiting for approval jaa you have selected a service that needs review before payment. Gabaabumatti SMS dhaan yeroo isiniif ergamaa jechuudha. Ragaan keessan erga sirreeffamee boodatti jechuudha. Laalamee jechuudha. Dokumentiin keessan inni isin sirreessanitti ergitan suni inni isin dogongora qabeetan san wal bira qabuudhaan laalamee SMS dhaan isiniif ergamaa jechuudha. Achi boodatti immoo gara kaffaltiitti isin geessa jechuudha. Sa'a 24 turuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Erga gara kaffaltiitti isin geessa boodatti haalli ittiin kaffaltan baay'ee salphaadha. Achirrattuu isin ajaja waan ta'eef jechuudha. Karaa teelee birriitiin yookaan ammoo karaa CB birriitiin kaffaluu dandeessanii jechuudha. Galatoomaa chaanaalii keenya faaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan nu waliin turaan isiniin jaa nagaan naaf tura.